dubartoota meeqaa ka eegee isaan dombichaa gootota kananii fi gaafa inni lubbuudhaan jiru arrabsanii jechuudha. Inni biraa nuti namni nu dubbatu hin jiru waan jedhu san sammuu isaa jireef santuu miira keessa nagalche. Santuu miira keessa nagalche namni isin dubbatu hin dhabamne jira. Hedduu qabdanii uummata Oromoo bal'aas duuba jira. Ati uummata miidiyaa gubbaa warra fooloo barbaadata deemuutu si waa jedhee ajandaa uummatu barbaada malee uummanni Oromoo si jibbeeti miti. Haadha hiyyeessaarraa dhimma haqaa jirtaa, rakkataa gargaaraa jirtaa, nama algaara taatee kaasaa jirtaa. Dhimmi obboleettii keetii ani gara tokkoon ati bajii guddaa dalaydee yoo jedha beektaa. Ifa manaa godhaati bajii guddaa dalaydee gaafa obboleettii ta'e namni jaalatee obboleessoo ni kaanu godhi jedhanii manguddoo sitti ergatu sanii manguddoo gad deebisuu keessan obboleettii ta'e akka zinaa dalayduuf karaatti gadi baasudha. Kuni bajii guddaadha siif. Maaliif jennaani dhorkuun sirra hin jiraatu ture. Kan ati gaafa ture dhii osoo hin tahiin obboleettii kee si ta'ee jira jaalattee jirta si dirqisiise moo maali jettee ka gaafatu isiidha. Kasaneechi ka gaafatu bultii nama gubaadhee seente seeraatu gaafata. Ati gaafachuun sirra hin jiraatu gonkuun. Karaa rabbiitti nama isaati gaafatamaadha jechuudha. Kanaan jechuun barbaada warroota ajandaas godhatee fooloo barbaadataaf tura namni ajandaas godhatee garraafuun arrabsuun ta'in turre asitti jira. Kan namni hundumaa arga jechuudha. Wanta kasirratti waan dubbachuu qabu. Waa'ee dhimma dubartii kanarratti kiyya abbaa jabal kaafatee garraafuun kuni kiyya hagam takka karaa gabbee haasaa ture. Yoo nama barbaadde yoo dhiira taate harkaan haftu jennaan guyyaa sanboota gabbee ajandaa isaan dubbanne jechuudha. Inni akka dhalaatti ilaalamaa jechuudha. Dhiirti gabbaatee akka dhalaa nama raabsitu dhalaadha. Bifa dhalaatti ilaalamtee bira tarti. Tuffaadhuuti kas ilaali bira tari. Gabbaatee ajandaa nuuni jiru. Baqa maqaa akkasitti dibba. Maqaa isaatiillee ta'ee ajandaa isaallee hin kaasanii bira tarii. Nama wal jiranu malee yoo jirri Jawaar Muhammad warra gaara jiranu nattuqa malee warra naa gaditti nu godhan. Akkana mugdaatu irraa. Yaa akkasitti wallaahi amma gara biraatiin wanni ati beekuu qabdu keessattuu jechuudha uummanni keenya nuti akka takkatti warri harargeedha akka ijaatti silaa nuti galata guddaa nu biraa qabdaa yoomiyyuu mubaarak akka ijaatti silaa of duban deebinati hojii bayaan osoo ani dubbatin mana dura dubbata waan sana naasi dura dubbata bakka eegaa dubbatti si ani si dubbatti mti obbolaa takka nuti akka ijaatti salaallaa galata guddaa akkasina Sinaga obboleewwan nara gurguddaa as keessa jira rammee fi hamzaatu as keessa jira beektaa kun gurbaan nu wajji jedhanii jaalala qaqqabuudhaan malee jechuudha. Osoo itti jiru akkamitti dubbataadha. Wanni jechuu barbaade jabaadhu hojii keetti jabaadhu itti fufi gizeen uummanni hargee akka ijaatti silaa galata qaba jedhu uummanni kutaa Oromoo kutaa biraallee dachaadhaan galata si biraa qabu hundi isaaniitu jechuudha. Dhugatti galata namaa galchuu yoo san ta'e namni marti kutaa hundi nama galata guddaa si biraa qabu. Warra hunda keenya jechuun agarraa miidiyaa kana gubbaarra jiru namni qixa keetii uummata kanaa dhaabbataa jiru waan ta'eef jabaadhu ijoollee fi namoota akka dubartiitiif yaadan kanneenii taa'ii biraa akkasii jechuu barbaade galatoon ulfaadhu carraa biraatti kan barbaade. Galatoon ulfaadhuu biraatti anis akkasuma abbaa dabaree dubbadhaa dabalee tokko tokko dubbachee xumuree gara deebiitti deemadhaa yaasii kiyya dubbadhu. Dabalee Mr. Hamzaadha. Gadaa keenya Dr. Yasin dapat dengan podcast jiru esun macam jirta. Kedua, wanni ajatu berbaju gato bicara akan dulap. Namanya itu nasawi. Nama itu mata kerja jadi wali dia rusan. Wajah jasa jasa tanah mutan nukuto kamnalle.
rakkina isaan lamaan jiru rabbi olaa malee namni tokko beekuu hin danda'u. Laakiin wani garaana nyaatu ijoollee lamii isin qabattee dhaabatu sana. An dhugaa jirtu dubbata. Dhugaa jirtu. Mana wayii seenee eda kasi arrabsanillee dhagaa ture. Mubaarakii jettu mataa garagalchanii. Achitti illee dhaamsuma dhaamee biraa badaan. Ammallee dhaamsa dhaamuu barbaadu. Dhaamsa dhaamuu barbaadu jaarsaaf jaartiin wal jaalachuun wama jiru addaan deemullee waliin wama jiru. Laakiin namni miidhamu ijoollee xixiqqoo san ta'isiin qabattee guddisaa jirtu. Biyya amma nuti kana keessatti it's not a problem rakkoon hin jiru because government gargaara. Biyya sanitti laakiin gargaarsi hin jiru. Dhugaa jirtu wannan dhaamuuf reedii itti yaadi taa'i. Intalli ijoollee babbareeda rabbii sii kenne san haga jiraatu rabbi beeka yookaan isaantu si biraa deema yookaan situu biraa deema. Think brother. Think yaadi kajeelatti. Agana siin jechuu barbaade ulfaadha wayyamaa isinuntu carraa kennuudha. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Waan deekaa bakka qofaan ayyoo ableessi jedhaa. Ayyee. Salaamu alaikum hundi keessan bakka jiraatanii. Waalaikum salaam. Galatoomii. Ani koyii qaba Rameen illee as jira Hamzaan illee as jira ani isinirraa komii qaba maaliif gartee ameen akkanaa uumamee baddaftanii achi qabbaneessuu dindanii miidhuu dandanii waan jedhu isin komadha. Kana booda adeemsuu dandeettanii maaliif jennaan isin namoota gurguddaadhaa namoonni gartee akka ijaatti isin laalanii fakkeenya guddoo waan gaarii dalaganii waan gaarii irratti hirmaatanii kana lammaffaa yoo dandeettan gartee akkuma loluun jiru gartee araaramuun illee jira dubbii mubaarakii fi ijoollee wal dhaban jidduu jirtullee bitaa lammaffaa jaartii lama godhachuu sadi godhachuun gartee shari'aa rabbiillee hayyamtii gara aadaa illee jira kanaaf yoo dandeettan sababa ilmoo saniitiif jecha wal danda'anii jallachuu gartee wal dhabbii keessa wanti argamu bu'aan hin jiru. Yoo dandeettan ilmoo jechaatan sirreellee daawwan yoo barbaachise garuu gaaddisa abbaa fi haadha jalatti yoo guddatte ilmoon sun ilmoo sanii gaari ilmoo gartee gaafsan bakka geetti gartee dhiiga keessa lamaan irraa argamte wal dhufeenya keessa lamaan irraa argamte wal danda'aa jechuun barbaada reedii fi haadha manaa isaati jecha please yoo dandeettan kana irratti nama gargaara nama arrabsuu deebiin kenna abbaan fedhe waan fedhe yoo jedhe abbaan fedhe yoo isin arrabse nama deebiin kenna namni nama arrabsu gartee xiqqeen ofii mul'isa namni jaajachisu immoo guddina namni sanii agarsiisa kanaaf abbaan fedhe yoo waan fedhe jedhe abbaan fedhe namni fedhe please deebii namaa kenna uffatanii dabruun hayyummaadha gartee nama jechuun nama obsa qabu rasuulillee san dhaaban nama jechuun gartee nama obsa ofii gartee aarii fi to'atutu gartee sadarkaa namummaa guuta jecha ilmoo dhiiraa ta'e kanaaf waan xixiqqoo afaan jala wallaaluun gaarii miti namni as keessa jiru marti gartee nama gurguddaadha nama gartee maatii horatu nama biizinasa qabu gartee hundi kennaa ijoollee miti yoo xiqqaan kun namni waan gartee si hammeesse obsi bartani gartee arrabni namaa sitti maxxanu jiruu kan ta'e irraa waliin irra hin jiru ati illee yoo nama arrabsite gartee waan nam samiitu hin qabdu tak gartee waan fedhe yeroo maqaa si balleesse homaa si hin dabalama homaa si irraa tuffadhu abbaan fedhe waan fedhe si arrabse deebii namaa kenna kanas jechuu barbaada wanni immoo amaanaa ijoollee kaayyooti jechuu barbaadu yoo dandeettan please rakkoon akkanaa yoo jilbeessanii uumamte akka sooshaal miidiyaa irratti bahan wal dhorka baqataan abbaa haadha obboleessa jedhee maatii ta'ee waliin jiraata kutaa wal dhiiga kanaaf akkasi wal gorfadha kanama hamtuu wal dhorama balleessa badii itti mura yakka adaba obboleeyummaan gartee miidhaa malee itti gartee nama miidhame gartee tin'isa ilkoota aafii akkasii wal gorsaa akkasii bara dabarfadha kanas jechuu barbaada yoo isin dheeressi nama naa godha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum dubbadhu. Sagaleen koo jira ijoollee. Sagaleen keenya jiru mooda.
Amma Dubbannu dagaa jirra. Mubarak galatoon carraa kana naaf kennitee nagalchuu fi dhaamsaa siif qaba. Yeroo rakkoon takka yoo uumamu nama haasaa jaalatu yookaan immoo nama haasaa dheeratu itti hin galchin. Amma silaa dubbiin kun hanga maran ga'u culullee ture dhufee ho'isee waan wanta hin jirre wayii guddisee jechuudha. Nama dubbii ho'isuu ofitti hin galchini. Talammataati reedii jaartii lama jechuun nama jaartii lameeffatu hin deeggaru ammoo eega jaalatte sun mirga keetii hatuu ofirraa dubbattee jirta. Haati firoo ammoo namni takka gaafas osoo si jaalatu dhalaa biraa ijaan hin laalu. Abadan dhiirri takka yoo si jaalatte dubartii biraa ijaan hin laaltu. Kanaafuu dandeettu obsii jaartii lammataa sanii akka obboleetti godhadhu waliin jiraadhu. Yoo dammoo ani inni naafaa hin danda'u hojjetu taate isaan waliin gadi karaa nagaatiin ilmoo kee waliin guddifadhu. Inaaffaa as na qabaa achi na qabaa dhiisi. Namni yoo si jaalate si wajji ta'a. Si biraan deemu. Dhiisee ka biraan haala taanan kontirool godhuu hin dandeettu nama. Maaliif jaalatee jira already si dhiisee jechuudha. Bakka achuma irratti obboleettiiko maal jechuudha? Adeemaan isaa jibbee tapharaa fuudhee jechuudha moo warri gabboonni kenna jaartii akka fuudhanii jibbanii tapharaa irratti fuudhan jechuudha. Lakki haadholmaan isaa jibbee jaartii biraa fuudhee jechuun osoo hin ta'in isii jibbuu osoo hin ta'in isii jibbuu osoo hin ta'in akkaan wanta ittiin qabu jechuudha. Yaani fedhii isii akkas isiin akka dur harkistu sanitti isa harkisuu dhiiste. Sinaan qonni waan yoo gabaatee dureeyya. Assalaamu alaikum. Yaada bitatee bu'u eenyuun yaada mataa isaa kenna taara nama keessa raasaan dhalatoo sinaan kalas buuteetti abbaa dabalee dubbadhu. Namni waan tattaase dubbachuu hin danda'u. Akka jaartummaa dubbadhu abbaa dabalee horaachuu ni danda'a. buuteetti keessatti keessa badde jechuudha keessa badde. Sinaan bu'ii deebii. Baay'ee galanaati. Baay'ee deebii qottee jirta bal'aati. Usuu hin dandeenyu. Keessa lilitee jirta naasanii bu'ii deebii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Dubbii gabaabsaa isa dubbiin mubee. Nurraa gabaabsaa bakka dubbii waan laal abbaan bira jiratu. Wanni irraa aswaa ooltanii hin jiru abbaan akka godhame. Ammoo namoonni danii waliin baddanii mubee tu kana godhee mubee tu san godheetan akkuma reefa haasawamesanii namni hoto obboleettii yana fuudhi isin jee nama fuudhu hin jiru ta'uu si ta'e isin beeku. So waan amantaan irraa beekumsa xiqqaa keessaniin yaadinaati. Yoo dandeessan du'aa godhaa nama hundaaf akka nagayaa waliin jiraatan namni hundinuu jechuudha. Wal jaalatee adda deemes walumaa galatti nagayumaan namni akka adda deemu wal kabajee waliin jiraatu sanuma du'aa godha. Isiniin amrii harkaa qabu. Amrii rabbumaa garagalcha. So kanaafuu namoota kabajamuu qabu kabajaan nama kabajamuu qabu kabajaan nama kabajaan isaa ammas. Wayne ummata taataa godhaa rabbiyaati.